qabsoota Sidaamaa wajjin turtanii jirtan. Qabsoota Sidaamaa wajjin seenaan turtamee gabaabinatti maal fakkaata? Hawaasa Sidaamaa kana wajji yeroo adda bilisummaa Oromoo taanee waliin makamnee Somaalee nu isaanii walitti makamnee gosti biraallee hedduun nu keessa jiran. Walitti makamnee qabsoo kana geggeessinu tapha isaan taphatan tokko jira beektaa. Hamari hanuumoo qawwete qarraame biqawwee callite mangistuu qawwaame afaan isaaniitiin mootummaa kana mormineeti nuti hamaritti deemnee qawwee kana kaydhanne jedhan. Tooriin kee baaxannoo addisoo kaasi kaja kameshiitu qarree Eliyaasi taagee shaaloo saanoo Eliyaasi saasi. Hamariyan numo galtete badama bande amandumo yayete katama gobbanin kete ho tukuru ayikawa akkasitti falmataa turan. Tapha akkanaa wajjin teennee taphanna amma meeshaan yeroo san qabannu beektaa jitir kan jedhamu irra guddaa. Jitir keessaanuu uummanni Sidaamaa kun baay'inaan kan hidhate jitirii kana hidhate. Waa'ee jitiriin kun hama beektaa fagootti waadhaa. Waa'ee seenaa jitirii kana taphataa isaan taphatan. Jitiri bulee bolochooti jitiri bulee bolochooti tussete budhaa omolchooti raafata fanee godollooti dafittoo. Maal jechuudha? Jitiriin kun bulee balachuu jedhan. Tusi wayita dhukaa'u ammoo akka budhaa omolchooti jedhan. Budhaan omolchootu nama hin quuttu jedhan yoo gadi nyaatan. Nama hin quuttu jedhan. Isaa immoo raafataan qofa itti fayyadamuu qabnaa jedhan. Raafata qabanii waan jedhantu jira. 20 nyaata beekta. 20 san yeroo tokko hin dhukaasan jennaan naannoo sanitti akkuma waan looncheriin darbeeti waan hamaadha. Saniif akkas jedhan. Nuti ammoo maal jennaree? Kenna toora lolu dachi bobeessa namni guddaan seenaa walii odeessa kenna toora warra irri badhiise biyya ofii yoo marti nu gadhiise. Kenna toora warra kophee sibiila yoo duunellee teena ardi hin diriira teena dachi hin diriira akkasitti taphanna nullee yeroo boqannaati jechuudha kana walitti taphannu.